Akkam jirtu daawwattoota OBN International guyyaa har'aa keessummaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya gorsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Amiin Jundiiti. Dhimmoota hawaasummaa, diinagdee fi siyaasaa Oromiyaa irratti mari'annaa hanga xumuraatti waliin turan afeerraa geenya. Obbo Amiin toora Skypeetiin argamtanii waliin mari'achuuf argamuu keessaniif hedduu galatoomaa. Faadaa isinis naaf yeroo keessa. Akkuma beekamu isin biyya alaa kana turtanii amma gara biyyaatti galtanii waggaa tokko ol darbee jira. Biyya keessatti galuudhaaf maaltu isin kakaase achirraa kaanu marii keenya? Biyyatti wanni nu kakaaseef wanni qara biyya alaatti nu baase maalinniidha. Biyya alaatti bahiinsi kennaa biyyattii keenya keessatti mirga jiraachuu, mirga abbaan biyyummaa akka Oromootitti biyya san keessatti abbaa biyyummaa dhabuu kennarraa biyya ambaatitti baane. Carraan bara dheeraa itti qabsoofneen galata ilmaan keenya qabsoo kanarratti wareegamanii qeerroowwan Oromootiin milkaa'ee dalagaan qabsoodhaa biyyatti akka itti deebinuuf carraa nuu bane. So kanaafin anis gama biyyaatitti deebi'e jechuudha. Waan hawwinuu waan kaleessa qabsawaa turreeftuu milkaa'ee milkii kana keessaa kan hafe waliin xumuruuf kan argame immoo waliin qoodachuuf bilisummaa uummanni keenya hanga tokko karaa qabsiifate kana itti milkeessuufin biyyatti deebi'e gabaabatti. Isin amma mootummaa naannoo Oromiyaatti gorsa pirezidaantiiti. Hojiileen jijjiiramni biyya sana keessatti dhufan amma waggaa tokkoof gara ji'a jaatiif deemaa jira. Jijjiirama akkamiitu jira? Jijjiiramni sun akkamittiin ilaalama? Haala waliigalaa akkamittiin nu ibsuu dandeessu? Erga mootummaan darbe hojii gadhiisee jechuun jijjiiramni tiim lamaadhaan dhufee jijjiiramni amma jiru kun maal fakkaata? Jijjiiramni biyyattii keessatti jiru dhugamatti akka yoo itti dhiyaataniitiin keessa haga tokko hubataniitiin argan malee dadhabinsa namoota waan kana geggeessaa jiranis arguun nama dhibaa. Jijjiiramni biyyattii keessatti mul'ataa jiru dhugamatti hedduu nama boonsaadha. Eegaa bara tiim lammaa faani jedhamuun Abiyyi fi namoonni isaanii wajjin jiran gara aangootti dhufaniin booda wanni hanga ammaatitti hin mul'atin yookaan rakkoon Oromoon akka Oromootittuu jechuudha. Proudnessiin itti dhagahamaa jiru kan duraati. Achirraa kaawwanni hundinuu jechuudha. Kan sanii alatti gadi dabre jechuudha. Miidhaaleen kaleessa turan hidhaan sodaachuun, gadi qabamuun, rifachaa deemuun, poolisii hogguu argite, waraana hogguu argite, rakkooleen kunniin hundinuu waan fala argatanidha yeroo ammaatitti jechuudha. Irra achi dabree wanni namni hawwu hedduu jira. Hawwiin namaa hedduudha. Hawwiin ijoolleen qeerroo kennaa hedduudha. Hawwiin warra poolitikaa intirastiitti qabanidha hedduudha. Hawwiileen kunniin ammoo hin guutamne ta'a hedduun isaanii. Hawwiin kun ammoo tasgabbiidhaan eeggachuu feesisa. Maal dalagaa jiran mootummaan kun yoo jedhamu taate dhugaan jirtu wanni ani hanga tokko hanga achi gahutti hubadhetti mootummaan amma jiru kun uf ibsuu hin danda'u yeroo gari waanuma godhaa jirullee himachuu hin danda'u. Rakkoon biyya alaa kana jiru ammoo anillee nama biyya alaa ture diasporaan ture. Diasporaan kuni we are rich waan hundatti nuti qabaatoodha. Qabeenya qabnaa birriin keenya guutuudha. Kiisiin keenya guutuudha. Huccuun keenya guutuudha. Garaan keenyas guutuudha. Beelan qabu. Beelli warri diasporaa qabu informationa. Beela informationa kana ammoo mootummaan kara isaatiin loo waan ta'eef informationa kana guutuu gaaffii informationa kana waan jiruuf informationuma Facebook fi media irratti argame hundatu warra media kana warra diaspora kanaaf nyaata ta'aafii jira jechuudha. Onnaa godhuun screen godhuun hin jiru. Dhugaan kaminni dhara kaminni ka jedhu ilaaluun hin jiru. So waan information jedhee Facebook irra jiru hundi warra nama diasporaatiif fudhatamuma qaba jechuudha. Kanarratti warri mootummaadhaa irreen hedduu qaba. Maal biyyatti dalagaa jira? Amma namni wanni inni barbaadu afaan Oromoo bakka afaan federaalaa hin taane dubbiin Finfinnee falan arganne definitely gaafiileen kunniin gaafii hundi gaafa fala argachuu qabu. Garuu maal dalagaa jiran jarri kun yoo jettee na gaafatte waan jajjaboo lafarratti dalagamaa jiru. Waggaan 27 uummata Oromootiif shanshalata itti hidhanii dhiiga isaa yookaan qabeenya isaa biyya isaa ittiin saaman ture jechuudha.
dhaabbatatti sistema isaa lafa kaanii kan namni agarre qaraxa malee gibira malee biyyattii san abbaa fedhe ka bitachuu danda'uuf lafa biyya abbaa keenyaa ittiin gurguramaa ture jechuudha. Kan duraa wanni jarri kun godhaa jiran sistema kana dhaabuudha. Waan qabeenya Oromoo saamicha irratti hundanaawee gad dhaabbate kana karaa itti eega jara aangorraa ari'aniin booda wanni isaan first priority godhatanii lafa kaa'an kan. Because dhumaa jira. Dachiin keenya dhumaa jirti. Wanni hiyyummaadhaaf ijoolleen teenya kararra baatee akkana iyyituuf abbaan isaanii lafarraa fudhatame bakki inni qotataa ture hin jiru. So ilmaan isaanii hiyyoomaa jiran jechuudha. So ka duraa wanni jarri kun godhaa jiran warri aangoo harkaa qabu kun godhaa jiran dura haada ammaan dura tubboo itti uummata keenyatti hidhame kana irraa ciraa jiran jechuudha. Yookaan argitan taatee gara warra revenuetiin warra adda addaanichi faana wanni isiin dalagaa jirtu rizaltii waan kanaati jechuudha. Waan kontirbaandii isaan karaa tolfatan wanni abdillee wajjin hariiroo isaan qaban kunniin hundi waan salphatti cicciramee dhumamuuti. Neetworkiin amata 27 waggaa takka keessattuu kunuu dhumataan jiru. Priority kana kennanii fardii wanni ta'e jechuudha. Inni lammaffaa jarri 27 amata 27 bulchaa turan kun olloota keenya wajjin diina nu godhanii nu biraa gad deeman. Somaaliin diina, Afar diina, Sidaamni nuti diina, Amaarri akkasi shanshalata diinummaa nu jidduutti ciran kanallee nuti jidduutti hidhan kanallee diigaa jiran jechuudha. Kunillee waa yeroo namaa kennuu miti. It's timely waan har'atti fala ta'uu qabu godha jechuudha. Kanarra dalagaa jiran jarri kun itti milkaa'anii jiran kanan mataa kan kootiin beeku Somaaliyaatti Afarii wajjin warra Sidaamaatii wajjin even Amaaraa wajjin wanni kunniin hundi beezikii Oromoon biyyattii san keessatti abbaa biyyummaa isaa ittiin mirkaneeffatu waan ta'eef kanarra dalagaa jiran jechuudha. Kan biroo biyyattiin nagaa booressa warruma ammaan dura santu booressaa jira. Ajandaa namaa kireet godhaa jiran. Ajandaa nuuf kireet godhaa akka biyyiin tasgabbooyne barbaadan. Biyya tasgabbii dhooguudhaan jarri kun bulchuu hin danda'u kan jedhu san iskoor godhuu barbaadan. Kanaaf ammoo ashaatira kana itti beekan. Mallaqa saammatanii deeman. So kanaaf Oromoo keessaa isaa ta'u saboota biroo keessaa isaa ta'u namoota bituudhaan jaarmoota bituudhaan akka biyya tana keessatti tasgabbiin hin uumamne godhu irratti qooda guddaa kafalaan jira jechuudha. Kana tasgabbii uumuuf ka Oromoos akka Oromootti ka biroollee akkuma ka birootitti kana dhuunfachuu irratti fuula deeffataa jiran jechuudha. Kan biroo dhimma buqqaattotaati. Namoota miliyoonaan jirutu buqqa'ee lafa ta'a. Namoota kana biyyi filamaa fa'aa ka buqqise. Yookaan ammoo sirna amma jiru kanaa ka buqqise. Sababuun buqqa'uu isaanii waan amata 27 warri amma aangorraa ari'ame sun irratti dalagaa ture jechuudha. Rakkoo isaaniitu balaa ta'ee hoogganaa amma jiru kanatti kenname jechuudha. Soolishinii kanaa barbaadaa jira. Warri deebi'ee irratti ammoo olola farsaa jiru eenyu warruma kalee ari'ee warruma kalee rakkoo san uumetu yeruma TPLF keessatu jarumatu propagaandaa karaa birootiin ummanni buqqa'ee dachiin garagalte jedhanii propagaandaa kana oofan. At the same time namni kennallee yookaan ammoo jaarmoonni kennallee osoo hin beekin knowingly or unknowingly akkuma Joorri jedhan san kanaafillee paartii warri ta'anis jira jechuudha. So gabaabamatti warri mootummaa amma aangoo harkaa qabu kun uf himuu dadhaban malee uf himutti hin jiran malee takka namatu dhiyaana dhagaa hin jirre malee ufillee himaatu manuma jiranii fi ammallee wanni namni irraa eegutu extremely gurguddaa waan ta'eefi malee lafarratti wanni dalagamaa jiru waan gurguddoodha. Mootummaan kun biyyattii san tasgabbeessuu irratti wanni inni dalagaa jiru waan guddoodha. Olloota biyyattii keenya keessatti biyyattii Itoophiyaa keessa jirtu dhiisii ala bahanii biyyattii ollaa Itoophiyaatiifuu nagaa buusaa jiran jechuudha aangawoonni biyyattii tana. So kanaan ka biyya keessatti wanni naan observe godhaa ture wanni naan arge haalli itti mootummaan dalagaa jirus kana fakkaata. Yeroo baay'ee gaaffiin uummatarraa ka'u mootummaan kun wanta dirqama isaan baane dirqamni mootummaa tokko nageenya kabachiisuudha. Uummanni nagaan bahee nagaan galuu qaba kan jedhudha. Isarratti mootummaan kun dadhabina qaba. Mootummaan duraanii akkasittiin miti inidha. Tarkaanfii garaagaraa fudhata uummata irratti akkuma beekamu. Mootummaan kun immoo nageenya buusuu hin dandeenye uummanni buqqa'aa jira waan isin amma kaastan kana. Sana hamma tasgabbeessuu hin dandeenyetti mootummaa laafaadha jedhu. Gama biraatiin immoo paartileen mormitootaa ibsa baasaa jiru. Namoonni keenya nu jalaa hidhamaniiru nama akkuma hamma kanatti hidhamee jedhamaa jira. Kun akkamittiin madaalamuu danda'a lamaansaa? Bareedaadha. Waa lamatu wal cinaa deemuu hin danda'u. Biyyattiin nageenyi eegamuu qaba jecha at the same time namni hidhame jecha waa waliin hin deemne jechuudha. By the way, namni nagaa booressu namuma ordinary qofaa miti yookaan hattuu qofaa miti yookaan shiftaa qofaa miti. Namni politikaa geggeessullee nagaa hin booressa kana beekuun nurra jira jechuudha. Ani yoo kan hojii siyaasaa dalagu taate
karaa itti nagaa booressuun itti irratti yoo kan dalagu taate seerri nagaafachuu danda'a. Gaafaan hidhame immoo miseensi dhaaba keenyaa hidhame jedhee paartiin kee wanti itti dubbatuuf hin jiraatu jechuudha. Nagaa eegsisuun namuma hunda irratti dalaguu qaba jechuudha. Whether ati political party leaderii taate, ordinary namaa taate, shiftaa taate, nagaa eegsisuun namni nageenyi irratti dalagu. Heerri nama irratti dalagu nama hunda irratti dalaga. Bakki gargaritti nagaa ofii booressineet nagaa eeguu dhabe mootummaan kun jennee dubbanna jechuudha. Kanarraa fagaachuun nurra jira. Bakki toon nageenyi itti boora'eetiin hedduu itti himamu Oromiyaa fi mostly ollaa Oromiyaa kanniin bakka jiranidha jechuudha. Wanni garii waan kalee qamashamee lafa nuu kaayame. Waan kaleessa lafa taa'eetiin jiru waan amma reefuu ibsaa jiru san jechuudha. Rakkoo haga ammaatitti lafa nuu kaayame fala itti barbaadu kan jedhu san jechuudha. Warra amma dhaabonni siyaasaa mormitoonni keenya nurraa hidhamaa jiran kan jedhu kana aan hangaan biyya keessa turetti namoota ani maqaa beeku warra ala kanaa waliin deebine especially ma paartii keenya keessaa nama hidhame hin agarre namni nurraa hidhame hin jiru hangaan an beekutti jechuudha. Probably paartiilee biroo keessaa namni jiraachuu ni danda'a. Ta'e jedhamee ammoo ati dhaaba akkanaa jala deemta politikaa dhaaba kanaa gargaarta jedhamee nama hidhame nama ani arge yookaan ani hubadhe yookaan mana hidhaa jiraachuu isaa beeku dhugatti yoo ta'e hin jiru. Jiraachuu danda'a ammoo. Hundumti isaa ilaalcha siyaasaatiin hidhama yoo jenne immoo nu cufti keenya shaggar keessa ta'e nu cufti keenya itti guuramuun nurra ture jechaaf hin baana mana hidhaatitti yookaan ilaalcha siyaasaa addaa qabaateef mootummaa kanarraa kan namni hidhamu taate hogganoonni hundinuu shaggar keessa jiranii jechuudha. So kun waan wal faallessu hedduu ni qaba. Garuu homaanuma fedhe yoo ta'e hanga ammaatitti mootummaan kuni dimokiraasiinis biyyattii san keessatti firashiidha haarawaa. Aadaan nama hidhuu dhabu, aadaan nama heeraan alatti ajjeesuu dhabu, rakkoo adda addaa irratti uumuu dhabu kun biyya san keessatti hin baratamu. Kan namni barates, kan namni beekus mootummaa nama hidhu, mootummaa nama ajjeesu, mootummaa halkanii guyyaa nama dhufeetiin nama zarafu waan fedhe nama godhutti beekan jechuudha. Administreeshiniin Dr. Abiy ammoo kanarraa faallaa dalaguu barbaada. Biyyattii san keessatti sistema addaa uumuu barbaada. Nama ajjeesuun, nama hidhuun, mana hidhaa nama galchuun, qawweedhaan wanni jijjiiramu hin jiru amata 100 warra Habashaa tiraay godhee biyya san nagaa uumuu dadhabee jira kan jedhu waan amanuuf biyyattii tana karaa nagahaatiin waan hunda fallaka jedhu qaba jechuudha. Warri nagahaa faallessee nagaa didee ummata irratti kakaasuu barbaadu, saba irratti kakaasuu barbaadu, ilaalcha siyaasaatiin rakkoo uumuudhaan, hokkara uumuudhaan, jijjiiramuu uumuu barbaadu kanneen irratti tarkaanfii fudhachuu dhabuun mootummaa kana bakka hundaayyuu bileemiin kun irratti deemaa ni jira jechuudha. Garuu immoo dubbiin akka Dr. Abiy eegoo tokko jedha jechuudha. Namuu heerri haa kabajamu naan jettanii osoo an boru gabbahee nama tokko hidheellee at the same time dimokiraatikiidha mootummaan kun diktaatara jechuuf deemtanii jedhe. Which is true. Amma kun already waggaa baatii 2 baatii 3 baatii 4 dura nageenyi haa kabajamu jedhaa turre amma ammoo miseensi keenya nurraa hidhamu jechuu eegalaa jirra jechuudha. So waan kanniin akkaataa itti wal nyaachifnu fala barbaadaa deemuun namarra jira malee heerillee haa kabajamu jecha namni illee nurraa hidhame jecha namni hidhame sun ammoo ilaalcha politikaa inni qabuuf hidhame moo rakkoo biroo keessa seene gariin isaa kan qawwee osoo makiinaa guuteetiin hin ganda keessa deemu hidhameetu jira jechuudha. Sanillee gaafa hidhameetiin hin jedhe dhaaba politikaa kan jala seenuu ta'a. Namoota yakka adda addaatiin hidhamantu shaggar kana keessa meeshaa qawwee bakka adda addaatirraa galchan kan shaggar keessaa baasan kan shaggar ittiin deeman kan mallaqa hedduu wajjin qaban namatti hundatu jira. An kan beeku irra hedduun isaanii kanniini malee nama politikaadhaan hidhamee mana hidhaa keessatti ammatti mul'atu. Probably warra lolarratti qabame yoo ta'e malee naannoo shaggaritti bakka nan taa'u irra hedduun isaa shaggari naannoo shaggar sanitti waan akkanaa hin agarre. Jijjiiramni biyya sana keessatti gaafa dhufu paartileen biyya alaa jiranis biyya keessa jiranis warri hidhaa jiranis hidhaadhaa ba'anii gara tokkotti dhufanii hundumtuu gara yaadaa mormii yaadaatti akka deebi'uu fi filannoo dhufu irratti akka gaggeeffamuudhaaf kan irratti walii galame. Garuu warri meeshaa qabatanii galan hanga ammaattiyyuu qaamni hidhate socho'u Oromiyaa keessa jira. Iddoo biraatti hin dhageenyu naannolee kan biraa keessatti. Maaliifitu mareedhaan hiikamuun dadhabamee ammas gara lubbuun namaa baduutti maaliif deema Oromiyaa keessatti? Sana immoo furuudhaaf hammamitti deemamaa jira akka mootummaatti? Wanni waan hundi caalaa garaa nama nyaatu kana. Har'a gaafa biyya arganne abbaa biyyaa taane
ijoolleen Oromoo aangoo politikaa harkatti qabatte jedhutti guyyaa sanirraa ka'ee silaa lubbuun ilma Oromoo tokkochi baduun irra hin jiru. Lubbuun namaa baduu miti namni keenya at least beela'ee buluuyyuu irra hin turre. Yeroo itti walii tumsinu, yeroo itti gammachuudhaaf waliin kolfinee waan qabnu waliin nyaannu, yeroo itti kan keenya kakalee hidhameetiniin sammuun isaa hidhaa keessatti yaadaan cinqatte itti wal kunuunsinu keessa turre har'a nuti jira. Garuu ufuma keenya wal dura dhaabbachuutti eegalle jechuudha. Karaa nagaatiin affeeramnee dhufnee ummata keenya ilillii harka qabatee nu eege eerpoortitti lakki qawweedhaan si bilisoomsine jenna. Waan haga ammaatuun godhi warri godhaa jiran ni jira. Hedduu garaa nama nyaata. An hangam beekutti namoota kana hedduu isaanii dhaabota karaa qawweetiin hin qabsoofne jedhu ammatti ani beeku dhaabuma tokkicha qofa argachuudhaaf Oromoo tokko keessa. Dhaabumni cufti keenya kalee keessa turre haala adda addaatiin gargar baanee har'a maqama tokkollee haa qabaannu bakka adda addaallee jiraannu jaallan achi jiran sun nuuf jaallan kenna. Garuu ammoo daayirekshinii hin taane filatan. Eenyuun waraanuuf eenyurraa aangoo fudhanneetiin biyyattii bulchuudhaaf fi gaafii keessa nama jirsiisa jechuudha. Wanni waan hunda caalaa na gaddisiisu waan amma jarri abashootaa bakka adda addaatti maqaa keenya ka dur nu jibbaniin sanillee deebi'anii haga nu yaamsisu nu geessise keessaa tokko waan ammaati kaarte kana jechuudha. Nuti ofii keenya wal keessa deebi'uu eegale. Nuti ofii keenya wal tuffachiise. Abiyyiinis lammaas shimalis fa'aas akka tuffataman kan goone. Administreeshinii biyya kana biyyattii tana akka tuffatamu kan goone homaa naman godhan akka jechisiifnu kan goone nuyi jechuudha. Warri dura dubbii eegale. Warri dura qawween hiikkannu jedhe nuyi. Warri dura kottaa qawween humnaan nurraa fudhadhaa jechuu eegale nuyi. Kuni ummanni keenya akka gaariitti understand godhu. Gaafa nuti qawwee qabannee magaalaa keessa deemnee rakkoo adda addaa uumuu eegalle uummata keenya keessa deemnee uummata keenyatti rakkoo fiduu eegalle. Osoo mootummaan jiru kun mootummaa Oromooti nuun jedhan Oromummaan deebi'ee rakkoo kana dhalchuu eegale Abashaan maaliif bakka jiru ka'eetiin nutti as hin deemne hanga keenya ofii keenya of harkisiisaa jirre. So ammallee taanaan tuuleetii miti of dhaqqabuu dandeenya. Wanni akkuma dur jedheen jedha. Wanni har'a abiyyinuuf fiduu hin danda'in lammaan fiduu hin danda'in kan jaaldaa'u yookaan jaalgalaasaan yookaan abbaan biyyaa nuuf fiduu danda'u jiru. An akkasittiin amana jechuudha. Yoo dhiigummaadhaaf kan ta'u taate, yoo ilaalcha siyaasaatiin kan ta'u taate, wareegama nuti amata 30-40 biyya alaa kana keessatti rakkoo adda addaa bosona keessatti arganisan jarri amma biyyattii bulchaa jiran kunillee yeroo gabaabaa keessatti fuula qawwee dura dhaabbatanii rakkoo arganii jiran. So kanaaf yoo kan jijjiiramni barbaadu, falli barbaadu, ka Oromootiif jennee ka barbaadu taate Oromoon fala argataa jira. Kana caalaa ammoo itti deemuun kan danda'amu yoo nu cufti keenya bakka takka teennee waliin afaan tokkoon fala itti goone irra arganna ka jedhu sanitti biliif godhu nu fayyada. Malee fala fidu malee falli biroo Oromoon biroo yoo fide falaa miti jedhu ideoloojiin kuni bakka takka illee namaan ga'uu hin danda'u. Yaanni kunis yaada mooyatamaadha. Yaanni biyyattii tana moosisuu danda'u. Oromoo miti ummatoota sabaaf sablammoota biyyattii jiru wajjin waliin dalaguu qabna ka jedhutu yaada mooyataa. Saniif ammoo mootummaan amma jiru kun ilaalcha akkasii qaba jechuudha. Filannoon dhufaa jira. Filannoo dhufutti paartileen yookaan immoo jaarmiyaaleen amma lola hidhannootti jira yoo jiraatan haala kamiin dhufanii gara filannootti deebi'anii filannoo amma gaggeeffamaa jiru irratti hirmaachuu danda'u. Kana kan ka'uuf paartii tokko keessaa kan nagaadhaan Finfinnee keessa taa'ee qabsaa'u jira, kan immoo bosona jiru jira waan ta'eef haala kamiin kanatti deemaa jirtu isin akka mootummaatti? Hangaan hanquba qabutti dhaabni siyaasaa shaggar taa'ee qawwee gaaraa qabu jira jedhee nama beeku. Kan maayyii kan ture Jaal Daawudi adda bilisummaa Oromoo shanii jedhamee beekamu. Jaal Daawud waraanni kun yoo waraana kiyya ta'ee galuu qaba jedhee murteessee jira. Kaalatti hafee jiru waan Jaal Daawudiin himatu natti hin fakkaatu. Jaal Daawud illee kanaan bileem taane jedhee amanu jechuuf hin baane. Maaliifi already yoo jaalmaroon faani nuti gruppii Daawudirraa already akka isaan ibsa baasanitti akkas jedha. So kanaafuyyuu wanni jaarmaya biyyattii keessa jiru ka karaa nagaatiin ni qabsoona jedhee shaggar jiru kan karaa nagaatiin filmaata keessa seenna jiru lakki isin qawwee gaaraa qabdanii deemaa jedhanii ni jiran jedhee amanu. Because as far as I know, Jaal Daawud faani
wanni inni maroofa wajjin hidhanni inni qabu jira jedhee nama. Because akkaan an dhagayetti ibsa baasanii tiif irratti bahanii ibsa kennanii abbaan booda waliin aangoo kenna jira hin jiru jedhanii ni jiran. So kanaaf kun rakkoo ta'a jedhee natti mul'atu. Garuu warri gaara jiran jedhan sun yoo danda'ame isaanuyyuu jechuudha. Isaanuyyuu osoo karaa nagaa kanatti dhufanii ummata isaaniillee aangoo politikaa kanaallee qabsaa'otallee silaa itti yeroo itti hafuura baafatanii yeroo itti biyyattii san keessatti tasgabbii biyyattii kan keessatti buusu irratti hirmaatan waan jiruuf akkuma obboleeyyan isaanii kaawwanii biyya keessatti deebi'anii osoo dandeettii qabaniin ogummaa qabaniin biyya san tajaajilanii kan jedhuun qaba. Namni bileem ta'uu qabu silaa dhaabota mormitoota kanaaf warra wal beeku, warra waliin qabsaa'e, warra waliin gaara turre, warra waliin bu'aa turre. Shaggar keessa teennee ka qawwee hin qabne nu cufti kenna. Kan neetwoorkingii gurguddaa hin qabne. Wanni walitti noqannu wal nu lolchisiisuu hin dandeenye individually walii ta'uu dadhabne kan nuti kun wal shakku. Ka bileem ta'uu qabnu nuhi malee ijoollee ciniinnatanii diina dura dhaabbatanii qeerroo keenya lafarraa akkasii ifaajeen isaanii akka lafatti hin banne sheeppii itti godhanii biyyattii tana tasgabbeessan kana jirri bileem ta'u jarri shakkamuu qaban kan jedhu qaba. Maaliif dhugaan jiru nuti ofii wal shakka jechuudha. Yoo ka dhara ta'uu taate ofii tokko haa taanume dhaaba shan jaha maalii taanee biyya galle hundi keenya shaggarima keessatti deebinee shaggarima keessa taa'u jirra. Mee ofii kennaa walii haa gallu haadhiif nu ka mootummaadha shakkii jaraa itti deebina. Ofii daddabanii rabbiin kabanii jedhan. Amma ofii kennaa daddabu jirra jechuudha. Mootummaa kana mooyannee aangoo karaa nagaatiin fudhachuufillee tokkummaan dhaabota siyaasaa mormitootaa barbaachisaa. Tokko. Lammaffaa hariiroon mootummaa kana wajjin jiru mootummaa shakkuu fi mootummaa rakkoon duratti geesse jechuufillee kanattu dhugaadha. Nuhi tokko ta'etu namni maal jedhani mana qaruuraa keessa jiru dhagaa namatti gadi hin darbu jaa. So ofii kennaa maa of arguu dadhabneedha dhaabonni mormitoota ofiin jennu kun. Maal fakkaanna nuti? Dhugaadhaan biyyattii san keessatti filmaata seenneetiin mooyuuf deemna. Humna kamiin? Infraastiraakcharii kamiin? Humna sagalee kamiin? So humna kenna walitti dabalamnee haa mooyannuu namni hin fudhanne. Mootummaa shakkinee jarri akka kaleessaa nu godhanii jarri akka kaleessaatii miti. Abbaa isaa hayyeeffaa miti kan beeta mangistii keessa jiru. Ijoollee kenna, obboleeyyan kenna. Warra leencoo lataafaa, diimaa nagoofaa warra ABO'yyuu gadi bu'uu reessatu jara kana wajjin walii kalaayee wal mari'ataa jiran. Eenyu shakkutti jira jechuudha. So kanaaf kun dhugarraa hedduu fagaataadha. Wanni mootummaa kana bileem goonuu yoo jiraate waan Oromoon silaa hawwe guutuun hin guutamne yoo jenne fantaastika. Sun ammoo adeemsaan guutama. Akka reefsiin jedhe waan irra fardii ta'e godhamaa jira. Hidda Oromootti dhaabbate irraa ciraa jiran, diinummaa kaleessa Oromoo irra ture irraa wayyeessaa jiran sanitti fookasii kennan. Malee gaafiin Oromoo guututti kan diinagdeedhaa, kan jireenya uummataa wayyeessuudhaa kunniinitti hin deemu. But it's gonna come. Gadi haa dhaabbatan, tasgabbii haa godhatan, yeroo haa laatamuuf waggaa tokko waan isaan dalagaa jiran argite biyya keessatti miti olloota biyyaatiitti tremendous job hanga ollaan biyyaa hanga mootummaan hangaa'onni addunyaa itti faaruu geessaniif geessarra. Maaliif namni keenya jara dura dhaabbata? Maaliif nuti waliin obsuu dadhabne agarsiisan? Amma 27 haga wayyaaniin nu qotataa turtellee galee ufuma kennaa wal nyaachaa ture gaafsanillee. Good thing, one thing. Wanni diasporaan kun warri jaarmee alarraa gale kun beeyni. Wanni nuti professional taane waan takkatu jira wanni jabduu. Propagandatti waan jajjaboo nuti. Waan qabnu hin qabnu jennee waan hin qabne jennee ka jiru ajjeefnee ka du'e ribaa kaafnee jiraa fakkeessine kanarratti jajjaboo. Kan lammaffaa maalitti jajjaboo nuti? Qoodumaa itti jajjaboo wal qooduu ni dandeenya. Har'aanaaf Alamaayyoo wajjin jirra bor Alamaayoon gruppii wayii fudhatee bayaanillee gruppii wayii fudhatee baya maqaa wal fakkaatu fudhannaa fedhu ganda kan keetti galtee ijoollee gandaa ijaartaanillee akkasuma godhaa feeturri amantii jala deemtee waa goot kanarratti jajjaboo jaarmoonni biyya alaatti irraa galle kun kanarra jajjaboo. Wanniin ani jara kadhadhu waaqayyoo sodaatan waanuma kanarra haa of gaggabaabatanii asii galu. Dandeenyu tokko taane jaarmaa dur maqaa qabnu san taane kara itti mootummaa jiru kana mooyutti kara nagaatii irratti haa dalaynu. Yoo san hin dandeenye garuu waan ala kanatti muuxannoo ala kanatti horanne san dandeettii ala kanatti beeynu san
ummata keenya irratti akkam facaafne irratti kan irratti osoo dalagamee irra gaarii. Galatooma kabraa kan ka'u yookaan immoo qeeqii amma mootummaa irratti ka'u inni guddaan kanaan dura EPRDF Democratic Centralism waan jedhu qaba. Waa hundumaa seentariitti fidee murtoon seentariidha nama tokko yookaan nama lamaan murtaa. Sun immoo akka ejjennoo addawaawii yookaan immoo EPRDF ta'etti naannoleetti gadi bu'a. Amma inni waan dhibeef Democratic Centralismiin hin jiru naannoleen yookaan immoo addoonni jiran biyya sana keessa ajajamaan jiranii mootummaa giddu galeessaatti keessumatti tiim lammaadhaaf ajajamaan jiranii wal shakkiitu isaan gidduu jira. Kanaaf biyyi sun rakkoorra jirti warri jedhan jiru. Inni kun dhugaadha. Democratic Centralismiin akka sistemaatiitti rakkoon qabu. Garuu eenyutu dizaayin godhate? Dizaayiniin kun dizaayinii wayyaanee. Sistema bulchiinsaaf isaanii toludha. Sirna federaalizimii dhugaa keessatti wanni kuni federaalizimii gadhiifamaa siigalee kan isteetonni hundinuu mirga gahaa itti qaban akkasitti gadi dhiisuu diddaaf akkas goote wayyaanee. Ufii bakkitoo sanirra waan jirtuuf waan hundi akka dhaqeetiin hin ganda seentirii sanitti galuutiif dizaayinii san lafa keette jechuudha. Haga har'aatitti wanni ofiishaalii lafa teetteetiin doktiriiniin poolitikaa kennaa kana jettee wanni jijjiirame hin jiru. Akka yaadagitti sanuma harkaa qaban. But realitiin ammoo jijjiiraa jira jechuudha. Eenyutu nama hunda caalaa jijjiiruu barbaada beektaa amma hin dubbatan malee TPLF. TPLF kaleessa gaafa aangoorra turte Democratic Centralismii ofii barbaada because central irratti sii waan jirtuuf. Amma ammoo isteetonni more power argachuu qabanii jechaa jiran. Poweriin isaan gaafatan malee poweriin kamaali beektaa? Powerii ufiin uf bulchuu caalaa powerii militarii ofiin qabaachuuti. Waan amma waraana kililii jedhaniitiin isaan dubbatan kan. Kan osoo Oromoon 20 hin qabaatiin 100 lakkaawatu ijaaratan san kan kililii isaaniitiif kililii Somaalee qofatti ijaaratanii Oromoo ittiin marsuuf Amaara ittiin sodaachisuuf tolfatan san waan san jabeeffachuu fedhan jechuu amma. Saniif kililoonni hundinuuyyu ufiin uf bulchiinsi kun sadarkaa olaanaatti siquu qabaa. Federal system federal governmentiin aangoon inni qabu xiqqaachuu qabaa jechuutti warri lafa jalaan dubbii oofaa jiru jira. Maaliif eeganuun hin tahin isaan ta'uufiitii akka jirutti baakaap godhatanii ganda isaaniitti galanii achirraa shira xaxaa jiranii shira isaan xaxan kanaaf akka waan heeraan gaafatamallee akkuma mana namicha koortiilleen gaafatteetiin hin dide kana dalagarra oolfachuu federaalizimiin akka nutti hin seenne federaaliin waan akka nu gaafachuu hin danda'u federaal sistamiin akka nu keessa hin seenne ofiin of bulchina ofii waan hunda murteeffannaa kana dalagarra oolfachuuf kana kaasaa jiran warra TPLF. So kanaaf Democratic Centralismiin akka biyyaatitti osoo biyya dhugaadhaan waliigaltee qabdu taate rakkoo qabaachaa jiru. Garuu gara liberaalizimiitti deemaa jira jechuun amma wanni argaa jiru. Akkas fedhan ammoo jarri dubbataa hin jiran malee. Maaliif waan kaleessa ofii qamashan san deebi'aniitiin ridicule godhu waan hin barbaanneef malee kan isaan barbaadan nama Democratic Centralism. Amma kaastaniitu waa'ee waraana ijaarrachuu naannoleen akka seeraatti waraana ijaarrachuu hin danda'anii kanaan poolisiitti iyyuu gadi buusanii turan sadarkaa fatan odiraashirraa yeroo darbe. Inni akkamitti ilaalama amma naannoo Tigraay yoo fudhattan 100,000 kan lakkaa'amutu ijaaramee jira akka paaraamilitariitti naannoo Amaaraa keessas jiru iddoo biraas jiru. Kan naannoo Somaalee hadiigamu iyyuu malee amma. Sun ammas rakkoo miti federaalizimii biyya sanaatiif naannoleen gaafa humna guddaa qabaatan. Absolutely rakkoo guddaa. Rakkoo guddaa. Kun ammoo fuulduraaf akka amantaa kiyyaatitti ni wayyaas takkaa ni diigamas jedhee amana jechuudha. Waraanni kun yoo kan sadarkaan isaa treeningii isaa haa ta'u taate militarii biyyaatitti dabalamuu qaba. Beektaa akkatti federaalizimii kan isaan dizaayin godhanii lafa kaa'aniif irratti dalagaa turan akka biyya adda addaatitti tolchaa turan jechuudha. Minisootaa fi Saawus Daakootaa jidduutti akka biyya adda addaa Washington DC fi New Jersey akka biyya adda addaatitti tolchanii lafa kaa'an jechuudha. So kana purposely godhan federalizimii wanni inni waraqarra jiru kan biroo as kaayaniit warri TPLFonni irra dalagaa turan kan birooti jechuudha. Namni tokko bakka takka socho'ee jiraachuu, dubbachuu, ijaaramuu maalii kana ni qaba jedhan waraqaan as ta'a. Kan isaan dalagan garuu namni kan dalaguuf kudheenuuf TPLF qofaaf TPLF Ogaadin dhaqee Ogaadin itti hojjetata Saawuzii dhaqeetiin asin Gambeellaa bira gaddabreetiin kunoo bakka fedhee dhaqee dalagata namuma tokko immoo nama achi dhaqee gadda isaaniitti dalagu hin jiru. Because akkasitti frame godhanii fi jiran nama birootiif jechuudha. At the same time Somaalee fi
Oromoo jidduutti kunoo xarafiin keessan asii tokkocha achiisitti dabarraan asiitti dhukaasii ajjeesi yoo gaallis kan kee gamasa dhaqiitii ofirraa baasi akkasitti fireem godhanii uummata kana wal ficcisiisaa turan jechuudha. Amma deebi'anii federaalizimii rakkoo keessa jira jedhanii warri dubbatan jira jechuudha. Dubbiin definishinii federaalizimii sun uummataafuu akka gaariitti galchuun dura dalagaan dalagamu sani jechuudha. Wanni mootummaan ammaa dalagaa jiru kana. Biyya takka keessa akka dama jiruutti wallaalaa hin jiru uummanni. Somaaliif Afariif Oromoo Afariif Sidaama jidduutti rakkoon isaan dhalchaa turan amata 27 bombiin isaan lafa kaanii deeman kana guuraa jiran jechuudha warri amma aangorra jiran. So kanaaf isaan kana eeggachuuniif ni beekan at one point haala kanaan akkanumatti ashaaxirmaan biyyattii tana umrii isaanii akka bulchuu hin dandeenye ni beekan. Uummanni Oromoo akkanatti akka arbaatti ciisu kunillee gaaf tokko ni ka'aanuma numa kaalkulee godhan. Amaarri isaan akkana miidhan kunillee gaaf tokko nutti ni ka'a jedhanii kaalkuleetti ni godhan. Saniif liyyuu haylii ofii ijaarrataa turan jechuudha. Sadarkaa ol aanatti wanni isaan jabeeffataa turan. Har'allee haa diigamu osoo jedhan namni dura dhaabbachuu deemuu isii. Tiibortii PLF. Yuunivarsiitii waan shiftaan hundi achi taa'ee jira amma. Warri kalee nama ajjeesaa ture, warri kalee nama hidhaa ture, warri kalee biyyattii saamaa ture. Warri kophee caantaatiin dhufeetiin abbaa fooqii ta'e hundi achitti wal gahee achi taa'aa jira. Kuni hundi nu gaafatan jedhee sodaata. Kanaaf militarii kanaan tikfata jechuudha. Marii yeroo darbe paartilee mormitootaa Finfinneetti gaggeessan irratti bakka bu'aan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa yaadota gurguddaa kaasanii jiru. Yaada kaasan keessatti jijjiirama biyya sana keessatti dhufe kan fide Ihaadig malee tiim lammaa miti dogoggora wanti suni kan jedhu kaasa. Gama biraatiin immoo rakkoonumti achi keessatti gaggeeffame jijjiirama EPRDF fide jedha gama biraatiin immoo Dr. Abiy akkaataa dhaabaatti hin deemne wantoota dhimmoonni karoora dhaabaa keessa ala ba'an jiru jedha gama biraatiin. Jijjiiramni dhufe sun tiim lammaadhaan akka inni jedhutti hin dhufne kaayyoo Ihaadig ture jalqabumayyuu. Geetaachoo Raddaa waan galgala dubbateef waan ganama dubbatee wal dhahaatiin hin haasawaa isa. Jecha afaan daddafee waan haasawuuf wanni inni haasawullee namni gargarii rikoordii godheetu hin kaa'u se'a malee wanni inni haasaa ture iddoo fokkataadha jechuudha. I remember gaafa adda bilisummaa Oromoo biyya galuu deemu amata 20 fi 30 illee biyya kanatti deebi'uu hin dandeenye. 2 years or 3 years advance gaafa leencoo baatiitii wajjin onnaa godhaa turan jechuudha. Amma immoo deebi'ee siigalee jijjiiramuma kana akka fide Ihaadigii jechuu barbaada jechuudha. Lakkee Ihaadigii hin finne. Jijjiirama injinni jijjiirama kana qeerroo Oromooti. Osoo hin jaalatiin fudhatan jijjiirama warri Ihaadig. Carraa biroo hin qabne. At least survivaalii kennaaf aangoo kana kennineetiniin deebinee ganda kennatti deebineetiniin akka jiraannuuf goona jechaa yoo murteeffatan sun dhugaadha. Mana hidhaatitti akka hin guuramne, biyyarraa akka hin ari'amne, akka hin ajjeefamne, mana keenya dhufaniitiin akka rakkoo nurra hin geessifne, siigalee akka nurra gilidaraan hin deemneef kararraa soyiinee yoo jedhan ni fudhatama. Kan jijjiirama kana konsolidee godhe akka inni gadi taabbatu godhe siigalee weevii qeerroodhaa akkasitti deemaa ture kan aktivistoonni Oromoo akkasitti geggeessaa turan san akka inni sheeppii godhatu kan godhe kan jarallee akka isiin gandarraa hin dheessine godhe tiim lammaan kana gaafii takka illee hin jiru jechuudha. Whoever tiim lammaa keessa jiru. It's not only Oromos tiim lammaan keessa warri jiru. Warra akka gadduufaa jira, warra akka dammaqa fa'aatu jira. Including warruma TPLF keessaayyuu jechuudha. Warra akka sa'aara fa'aatu jira jechuudha. Kunniin hundi warra jijjiiramni biyyattii kana keessatti ni feesisa. Sistamni amma jiru kun hin dalagu. TPLF extremely karaa maletti deemaa jira warra jedhani jechuudha. These are the team lammaas. It's not ijoollee teena abbaa gadaa qofaa. So kanaafuu nothing to do wanni Ihaadigdu jijjiirama kana fide jedhu hin jiru. Ideology team lammaa fa'aa jijjiiramni biyyattii tana keessatti ni feesisa. TPLF bifa amma jiru kanaan itti fufsiisuu hin danda'u. Not Ihaadig. Ihaadiguu mataan isaa akka Ihaadigitti jechuudha. Keessatti riifoormiin akka isa feesisu warra waan kana dhiibaa ture. Geetaachoo Raddaa fa'aa warra dura dhaabbataa turanidha. Warra jijjiirama riifoormii yeroo san biyyattii keessatti godhamaa ture warra dura dhaabbataa turanidha jechuudha. Har'a afaan mi'eeffatee waan ajjeeseef waan dhiise san hunda dagatee akkuma reefsiin jedhe san siigalee amma ganaa godha keessaa Asiyaa'uu jirti takka takkaan dhufuu deeman Geetaachoo qofaaf namni Asiyaa'uu ta'a. Because nutu ufii kennaa dhagaa walitti darbachuu eegale. San argan. Amaara afaan nutti babbanaa jiru kana argan. Homaa godhaan dhabuu kennaa argan.
as bahaa jirti jechuun warri hatteetiin kalee biyyaa deemte illee hundinuu. So kanaaf nuti mataa walitti qabachuun nuti aga duraa caalaa ammallee strong taanee waliin dhaabbachuun fi mootummaa amma jiru kan with everything waan qabnu hundaan bira dhaabbachuun akka jijjiiramni kun gad dhaabbatu hiddaan akka gad dhaabbatu goone gaafa wanni hundi tasgabbaa'e immoo yoo barbaanne karaa nagahaatiin aangoo isaanirraa fuudhu irratti yoo fuula deeffannee irra. Paartileen naannolee bulchan kan akka ODP, ADP, DHDN paartileen kun jiraachuun rakkoo uumeera. Kanaaf gara paartii tokkotti yoo deemame furmaata warri jedhan jiru. Akka ODP'tti yaadisuun jira gara paartii tokkotti dhufuudhaaf. Aangaan an beekutti ani hedduu keessa quba hin qabu. Garuu wanni ani hubadhumaa inni haala amma jirutti jechuudha. Yaada gamma wal bira jira malee waliin hin jiru. Wal bira jira garuu waliin hin jiru. Wanti PLF fuudhaa jirtu ni argita. Eegaltee jirti eegee isii walii gadi rirribdee dhaabota biyya adda addaatirraa walii yaamtee warra duruu fi qopheeffatanii baajetii itti baasaniitiin multi party systemii biyya keessa jira jedhaniitiin addunyatti of gurguraa barbaadan bayan kun maqalee yaamtee waliin haasa'u namoota illee akka dhuunfaatitti waliin haasa'u kanneen eegaltee jiru. Sagagaalummaa politikaa ta'e isii ta dur beektu san jechuudha. So kanarraa kaatee maal kana dhaleessiti akka ihadagitti tolchuu dhabdee akka TPLFitti kana godhuun ihadag keessatti wal bira jiraachuu isii malee waliin jiraachuu dhabuu isiitu wanna agarsiisa bitamii wayitu keessaa mul'ata jechuudha. Haala kanatti akkaataan isaan itti deebi'anii paartii tokko waliin itti uummachuu danda'an gaafii keessa jira kan jedhu. Gama filannootti gaafa dabalu filannoon biyya sanatti akka geggeeffamu murtaa'ee jira. Filannoo sana akkamittiin qophaa'amaa jira? Keessumatti naannoo Finfinneetti intarastii baay'ee jira namoota yookaan immoo dhaabbilee garaagaraatu jira Finfinnee keessa. Jarri kunis maqaa garaagaraa qabu takka Baaldiraas jedhu takka Izeemaa jedhu isaan of ijaaraniiru gadi bu'anii jedhama gama biraatiin. Gama tokkoon immoo ODP'n hojii gurguddaa achirratti hin hojjenne warri jedhanis jiru. Filannoo sana irratti maaltu eegama akka ODP'tti? Ani waa'ee Baaldiraas kana akkatti ilaaluu qaba. Filmaataan osoo walitti hin jechuudha. Gaafiin dubbii shaggariin ka'ee wajjii walii hidhataadha. Waa'ee Baaldiraas jedhamu. Amma wanni mul'atu akka waan Oromoo fi Amaarri wal dhabeetitti warri lafa kaa'an jiran jechuudha. Uummanni keenya mallee kana dogoggora kana keessa akka seenee hin barbaadu. Warri Amaara kakaasee maqaa Amaaraatiin Oromoo wajjii wal dhabsiisuu barbaadu eenyunnidha intrastiin isaanii maali kan Oromoon akka gaarii beekuu qaba. Rakkoon Amaarri deebi'ee akka Amaaraatitti akka ka'umsa goosisaa jiru keessaa kaase keessaa tokko waa'ee Finfinnee irraa ka'a jechuudha. Dubbiin Finfinnee gaafa ka'e warri Finfinneetti dhalate kuni jechuudha. Nan Oromoo soorri ta'an jechuudha. Kan Finfinnee dhalachuu isaa malee bakka irraa dhufe hin beekne. Ka probably haadha malee abbaa isaa hin beekne. Gosa kamirraa saba kamirraa dhufee hin beekne. Ka genereeshinii lamaa sadii fixate. Sigalee akka biyya Ameerikaatitti African Americans jedhaniin African Americans ufiin jechuu malee Uganda irraa dhufee, Gambella irraa dhufee, or Ethiopia irraa dhufee, South Africa irraa dhufee yoo gaafatte hin beeku amana African American. So it's exactly what happened warri shaggar keessa jiru jechuudha. Sigalee Amaara Finfinnee ansuufiin jedhanii jiran jechuudha. Finfinnee Amaara Finfinnee tufiin jedha. But reality sanii miti. Finfinnee dhiifama daansin kun eenyummaa Finfinnee wanti jedhu jira. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti aadaa tokko afaan tokko waan dubbannuuf Oromiyaa jedhamna. Naannoleen kan biraanis akkasi. Eenyummaa Finfinneen isaan jedhanii amma akka ajandaatti fudhatanii deeman sun eenyummaa Finfinnee wanti jedhu jira. Maaliinis wanti Finfinneen? Eenyummaa Finfinnee wanti jedhu jira. Eenyummaa Finfinnee abbaa qabuutu abbaa dhugaa isii irraa hima sii galee. Seenarraas waan himan hin qabani akkaan siin jedhe sani warra itti galee kunni kan miilaan dhufee kan listiroota ragaa dhufee kan naxalaa uffateetiin kadhataa dhufee kunniin hunda jechuu achi gaguutee jiru. Kan achi dhalate kan kun godaana irratti dhalate kun kan hoteela keessatti dhalate kan haadha malee abbaan beene siin jedhu kana kan sanyiin irraa dhufe hin beene kanatu kana wal ga'e. Kuni biyyattii san keessatti gaafa Finfinneen ta Oromooti jedhan bakka uf kaa'uu qaba. Ani eessa jira ani ka eenyuuti ani biyyatan irraa maal qaba jedhee uf ilaala jechuudha. Hedduun isaanii qabeenya horatanii jiran biyya san keessatti. Seentariin ekonomii biyyattii teennaallee Finfinnee keessa jira. Most of them ekonomii kan biyyattii tanaa warri control godhee harkaa qabu jira. Gaafa Finfinneen ta Oromiyaati jennu isaaniif survivaliidha jechuudha waa'ee Finfinneetiif nu dura dhaabbachuun jireenya isaaniitiin wajji wal hidhata.
Sistema afaan isaan itti dhimma bahan maali? Jarri kunniin warra achi dhalate kun afaan isaan haasan afaan Amaaraati. So afaan Amaaraa waan haasaniif they think that they are Amharas. Takka hedduun isaanii Gondar garam yoo jetteen hin beekani. Biyyiti Amaaraa ka jedhamu garam yoo jetteen hin beekani. Gosti biyya Amaaraa keessa jirtu tam yoo jetteen hin beekani. Biyyiti isaan beekan Finfinnee qofa. Garuu afaan Amaaraa waan dubbataniif aadaa Amaarummaa keessatti iskittaadhaan waan guddataniif buddeena nyaachaa waan guddataniif probably akkitti isaan uf laalan akka Amaaraatti uf laalan jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa carraan ummata kakaasuudhaa kan jiru Amaarratti dalaguudha. Amaaraa naashinaalizimiitti haarawatti jechuudha. Sigalee akka inni quxquxoon kun qarallee ka'aa jiru waan jiruuf Tigreen akkana nu goote Oromoon amma kun waan gonurraa fudhatte ka jedhu kun waan jiruuf kanarratti beesdi ta'anii Amaara Finfinnee ofiyyoo jedhan akka gahan waan of beekaniif maqaa Finfinneetiin akka reefati jette wanni eenyummaa Finfinnee dhaleessu waan hin jirreef wayitti arkachuu qaban. Wanni isaan itti erkataniin afaan Amaaraatti irratti beesdi ta'anii Amaarratti achi erkachuu barbaadan jechuudha. So kanaaf uummanni keenyallee warri nurratti duulaa jiru bakka hundaa maqaa keenya fokkiseetiin abaaraa jiru. Warri aangoo politikaa biyyattii kanaa keessatti jijjiirama barbaaduu fi Abiyyi fi Lammaa fi tiimii kanneen irratti duulaa jiru. Jara shaggar keessa jiran kan identity crisis keessa qaban kan Oromoon boru fooqee keenya nurraa guuratee nu ari'a jedhanii warra sodaatan kana malee Amaara Gondar jiru akka hin ta'initti kana beekuun nurra jira. Irratti dalaguu jiran ammoo Amaara san of boodaan hiriirsuuf jechuudha. So kanaaf akka gaariitti of eeggannoon nurratti dalaguu qaba. Kan nurratti duulaa jiru Amaara Oromiyaa keessatti dhalate keessattuu shaggar keessatti guddate. Sanuu Amaara qofaa miti. Akka arreebsi hin jedhe Silxee ta'uu danda'a, Guraagee ta'uu danda'a, saba biroo ta'uu danda'a, Gambeellaa ta'uu danda'a, bakka fedhe haa dhufu. Garuu Amaarinyaa dubbata achi dhalate jenereeshinii lamaa sadii dhalate bakka irraa dhufu hin beeku gosa isaa hin beeku inni bakkitoon inni beeku Finfinnee kanaaf Finfinnee irratti du'uu barbaada jechuudha. Kanniin amma kan Finfinnee keessatti filmaata biyyattii tanaa hin dhuunfanna jedheetiin hin kayaadu jechuudha. Kun ammoo hawwii mataa malee ta'uu hin danda'u. Maaliif yoo karaa filmaataatiin biyyattii san kan dhuunfatanii tilaan jiraatan taate fine haa dhuunfatanii. But still Finfinneen Oromiyaati jechuu san dagatuu hin danda'anii hin qabanillee. Sodaan isaaniillee kana sigalee waan kaleessa TPLF warra Eertiraa irratti dalaydee jira. Akka jiru warra Eertiraa fuutee fooqii isaanii irraa fuutee mana isaanii irraa fuutee biyya isaanii galchite. Santu mataa naayitmeerii san qaban. Waan gaafni Oromoon Finfinneen Oromiyaati jennu waan fooqii isaanii harkaa guurreetiin ariinu itti fakkaata jechuudha. Kanaaf hirriba dhabaa jira. So attentioniin keenya fookasiin keenya jara sanniin irratti malee uummata miskiina Gondarii fi Gojjam keessa jiru Amaara irratti san irratti ta'uu hin qabu. Kan ofirraa dhooguu dandeenyus kana ta'uu qaba kan jedhu qaba. Galatooma gaaffii dhumaanis ni qaba. Gaaffiin kun ni dhuma. Gaaffiin Oromoo hamma ammaatti karaa jalqabeera hin deebine kan jiru kaastanii turtan jalqaba irratti. Jijjiirama kana uummanni Oromoo qeerroon Oromoo itti dadhabee itti hidhamee itti du'eeti kan asiin ga'e waan ta'eef gaaffileen kun akka deebi'aniif gara fuulduraatti maaltu hojjetamuu qaba? Akka paartiittis akka uummataattis maaltu godhamuu qaba? Wal dubbisuu danda'uu qabna dura. Wal dubbisuu siin jechuun trustiin wal jidduutti jiraachuu qaba. Wanni Abiyyi dalagaa jiru, wanni Shimalis fa'aa dalagaa jiran, wanni Lammaan fa'aa dalagaa jiran waan Oromoof bu'aa qabu ka jedhu trustiin sun jidduutti jiraachuu qaba. Yoo an achi taa'ee qofa dalaga ka jedhu kana keessaa bahuu qaba. Hedduun keenya yoo achi teenne malee homaan godhu osoo ofii taa'ee maal godhuu danda'a kan jedhuuf gaafachuun nurra jira jechuudha. San yaaduu nurra jira gaafa sani gaafni jijjiirama kana fiduu dandeenya. Kan duraa jijjiiramni biyyattii kana keessatti dhufe akka fedheenuu haa dhufu ijoolleen Oromoo irratti wareegamtee dhufe uummanni Itoophiyaallee irratti qooda fudhatee dhufe ijoollee ODP'tiin akka inni sheeppii qabatee bakka ta'u godhame kana fudhachuun nurra jira. Har'atti ODP dhiibuu jechuun ifaajee qabsaa'ota keenyaa dhiibuu akka ta'etti understand godhuun nurra jira. Because unless carraa biroo yoo qabaate dhaabuma tokko kan yoo ODP harkaa buufne Oromoo ittiin deemuu danda'a jennu haga tolfannutti hin jiru har'atti haga namanutti. Kan keessa jiru irraa ta'e hundi isaatu dhugaa kana liqimsuu danda'uu qaba. In fact yoo mataa walitti qabanne deebinee jaarmeen siyaasaa mormitoota jedhamu ka Oromoo kun hundi mataa yoo walitti qabaate chaalenjiidhaaf ODP wajjin dhaabbachuu ni dandeenya. Possibility biyyattii tana ODP leen immoo mo'adneetiin itti fufuudhaan ni dandeenya. Sanuu Oromiyaa qofa keessatti and still we have to work sadarkaa federaalaatitti sabaaf sablammoota birootii wajjin allaansii kireet godhachuun nurra jira. Har'atti paaworiin suni kan jiru ODP harka. Hinaaffaa xiiqii jibbaa kanniin keessaa qulqullooyne waa lama godhu. Dandeenyu waliin dabalamneetiin hin gargaaru. Dadhabnu ammoo miila jaraa gadi harkisuu irraa haa dhaabbannu. Yoo kana goone jijjiiramichi milkaaya jijjiirame milkaa'e keessaa
bu'aan reefuu jenne sun bilisummaan guutuun kan keessaa argamti. Tasgabbiidhaan namni jiraachuu danda'a. Economic imbalansiin biyyattii san keessatti ture suni gaafa Tigree fi Amaaraa fi Guraagee fi Oromoo illeen equally heerarratti hundanaayoo dalagatee kan naggadatee kan jiraatu taate qe'ee keenya gubbaa jiru. Biyya populationiin hedduu keessa jiru. Nutu irra more beneficiary ta'uu dandeenya. So kanaaf sistemni isaan guddina ekonomii tanaatiif lafa kaayan waa'ee qonnaa irratti isaan lafa kaayan waa'ee barnootaa irratti isaan lafa kaayan hedduun isaanii jechuudha. Waan biyyattii tana guddisuu nu danda'u. Waan qeerroo keenya karaa dalagaatiitti jijjiiruu danda'u. Garuu wanni nurraa eeggamu ufii miila wal harkisuu kana haadhiif. Diinni nuyi Abiyyiin abaaraa jira. Diinni nuyi ODP abaaraa jira. Ufii wal abaaruu kana haadhiif. Tumsa diinaa ta'uu kanarraa haa guddannu kan jedhu qaba. Kana yoo goone bilisummaa guututti achi tarkaanfachuu dandeenya. Ammatti jijjiiramni gadi dhaabbachuudhaaf tasgabbiin jiraachuu qaba, nageenyi jiraachuu qaba, Oromoo wal dubbisuu danda'uu qaba. Waliif carraa dabarsuu danda'uu qaba. Waliif kennuu danda'uu qaba. Osoo hin beeynes diinaaf akka ulee hin taanetti wal eeggachuun nurra jira. Filmaana biyyattii kana keessatti haa deemuuf amma dubbatamaa jiru. Hagamtu kennatu mormitoota hagamtu himmoonaaf 100% amanee waan kana godha. Paaworii sheer goonaa oo taate clearly walitti dubbatanii ODPdhaa wajjin paaworii sheer haa godhan. Karaa itti godhamuun lafa kaa'amuun ni danda'ama. Nageen wal jidduutti bu'ee jechuudha. Kanaa ala garuu waan sirraa miidhagu tokko sirraa fuudhee si fokkisurra. Siif dhiisee anan bareechuu yoo ta'e akka ati miidhabdoo si godhetu irra miidhaga. So kanaaf ODP irraa kursii haga tokko fudhachuu ni dandeenya. Yoo ka ODP ni miidha jennee yaadnu taate sadarkaa national interest Oromootitti ilaallee dhiisuu fi danda'uun nurra jira jechuudha. Malee mootummaan amma aangoo harkaa qabu kun jaarmee nama biyyattii bulchaa jiru kun kufuun kufaatii kenna. I don't mean an ODP ta'a yookaan immoo ODP gargaaraan ilaalcha kan kooti malee wannaa kiyyaa miti. Garuu ardhatti dhaabni biyyattii san kara jijjiirama kana fiinxaan baasuu irratti dalagaa jiru kan humnas itti qabu, kan dandeettis itti qabu, kan ammoo yaanni polotikaa inni harkaa qabu, allaansii biyyoota olloota wajjin hidhata inni qabu hunda wajjin yoo ilaalamu, tumsa inni afarii wajjin qabu, kan Somaalee wajjin qabu, kan inni warra Sidaamaati wajjin qabu, akka mootummaatittis akka uummataatittis jechuudha. Ofii kiyyaan keessa deddeemee arge ardhatti namni ce'umsa kana nu ceesisuu danda'u guruppii kana. Guruppiin kun hir'ina qabu hin qabu jedhaallee hin jiru. Waan hedduutti hir'ina qabaachuu ni danda'a. Akkuma reefu ibse kan duraa hooma dalagu kanaa uummata isaatiitti dhimsu kominikeeshinii hin qabu akka gaariitti. Kan lammaffaa waan hunda duwwaa fuudhe, akkaawuntii duwwaa fuudhe, biirokiraasii duwwaa fuudhe. Keessaayis rakkootu itti jira. Warra sistema kaleessaa san barbaadu kan kalee mallaqa TPLF karaa intelligensii isaaniitiin akka feeteetti itti ganneetu sun hundi ciccitee jira amma. So ka keessa jiru mataan isaanii argeenas ODP ka dalagu hedduutu jira. So tumsa kanaa ta'uu dhabne keessattuu warra jaarmoota mormitoota alarraa galle kun jara gargaaruufuu tokko haa ta'an. Jara gargaaruun tokko dubbii duraati. Gaafa tokko taane sagalee Oromoon diiguu hin deemu. Sagalee Oromoo bittinneessuuf hin deemu. Oromoolee konfiis godhuuf hin deemu. Waan ala kanatti godhaa turre ni beeyna jechuudha. Waan biyya alaatti daasporaa gaafa turre alatti dalagaa turre jaarmoonni siyaasaa Oromoodhaa ka ala jirru mormitoonni waan godhaa turre ni beeyna. Yoo lilleen himnu yoo jenne malee. Waan san akka biyyatti appilaa hin goone irratti haa dalamu jedhaan. Gaafa kana goone bilisummaa dhugaa sanitti achi milkeessuu dandeenya. Obbo Amiin Jundii toora Skype keenyaan argamtanii ibsa bal'aa nuu kennitaniif hedduu galatoomaa. Innis irraa kan naalachuu keessaniif dubbifaadha fayyadaa. Egaa daawwattoota keenya mariin nuyi Obbo Amiin Jundii waliin geggeessaa turre kanuma qophiilee kabraa waliin amma walitti deebinutti nagaa tura.